bojjete jira kan jedhu hin jiru. Fuudhee jira haadha manaa qaba ilmaan qaba kan jedhu hin jiru. Kanarratti walii gala. Firoomsa obboleessa kiyya afaan Oromootiin haa walitti bonnu afaan Oromoo kan uummanni nurraa hubachaa jiru. Afaan Oromoo kana let me finish please. Amma ofuuf dubree Maariyaam keessatti ifumaaf uumeenii fi ammas Yesuus ilma Waaqaati kajoo waliin faalleessu. Laal ilma Waaqaanti jedhameef sitti meen jira mikko dhalachuu isaatiif ilma Waaqaa jedhamee jira. Okay. Yooyaa. Yooyaa bagana gaannuuf ta'e obsumaan. Haasaa Mutna godhi mutna. Firoomsa. Oyyee. Boy mataafa kitaaba qulqulluu kan mataafa keessatti wangeela keessatti rabbii waaqni bakka ijaanee ilmi namaa ijaan laaleen argamu ijaan namatti dhiyaatu bakka ijaan namni argamne qaalaatanii qaqqabachuu hin danda'u jaa. Ammoo asirratti nama obsiga akkasitti dubbachuu hin beekan. Oguun ofiisa dhimmuutu sii godhan dhaggeeffadhu please. Rakkoon qabu. Nama wajjin nyaate nama wajjin dhugee boo'ee kajoo kunii fi kan macaafni joo waliin kanatti jettu kun waliin faalleessu. Asirratti jechuudha. Wanti ani isin jedhuuf Waaqayyoon jechuudha bifa namatti mul'achuu hin dandeenyeen bifa fooniitiin namatti mul'ata jechuudha. Inni sirriidha akkuma ati jette ani waaqa kophaatti waaqa jedheen dubbanne macaafa keessatti. Garuu immoo akka isatti amanu nutti dubbatee jira. Barsiisaa bifa barsiisaatiin nutti dubbatee jira. Bifa waaqummaatis nuuf ibsee jira. Gooftummaa isa qabu nuuf ibsee jira. Okay, bakka natti amanaa jeesannaa fi dhimme bakka natti amanaa jeesannaa kan dhimme. Yohaannis 11 lakkoofsa 25 hanga 26 dubbifata. Naa dubbisi naatti hammat. Ustaadaan manaa dubbisi. Atillee Yohaannis 20 lakkoofsa. Rakkoon qabu inni siifan dubbisa. Rakkoon qabu itti fufiitoo kana dubbisi. Yohaannis 11 maal jettanii? Yohaannis 11 lakkoofsa 25 hanga 26 dubbisi. Yohaannis kakuu haaraa Yohaannis 11 25 hanga 26 ayya. Keessummaan nagaan dhufte obsumaan baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eegdanii. Ayyaa dhoko. Maal jedha digdamii meeqana itti boleessa kiyyaa. Sagalee sin irraan dhufne mana ciree nyaattuu kan iddoo ta'e jira. Yohaannis nan deebisaa. Yohaannis 11 obsumaan ani Yohaannis 11 Yesuus garuu du'aa ka'uu namni anatti amanu iyyuu hin jirfatan. Ani obsumaan isa wajjin gaaffii hin qabu. Isa wajjin wal mormuu hin dhumne. Jidduudhaan hin galinii kana durallee sitti meen jira. Kaleessa galgalallee wajjin haasofne jechuudha. Yoo lakkee akkasin gaaffii hin deebisneef akkasin gaaffii hin gaafanneef ani baxabbatuu deema yoo jette moo ani nan ba'a rakkoon qabu. Saayilenti godhateera dhiisi. Galatoomii obsumaan. Mana sijaaraa ta'anii mana sijaaraa maarree godhanii mana sijaaraa faallaa amantiitiif deema. Ofii isaatiiyyuu sijaaraa keessa taa'ee du'aa hin geleeraasa. Qoy dhuunfaa nama rabsuun hin danda'amu. Ani waan akkasitti deebitee nan irraa ani itti meen jiraam giseen ani gaaffii gaafadhu giseen ani gaaffii namaa deebisu na jedhaa inaatee jedhee kana duratti kaleessa galtee waan akkasitti lammata deebitee naan irraan si baasa. Amantiin namaas namummaan namaas hin kabajamu. Kutaa kana dubbisan iyyuu nan ba'a. Kutaa kana dubbisi akkamitti daddamantu kan jedhe kanaafi keessaa si baaseera nagaatti oole. Lammata sin deebitu mana kanatti. Dhuunfaan namaan arrabsamu mana koo. Abbaan fedhaa ta'u. Keessumaa namni kiristaanaa nama kiristaanaa arrabsuu qabu. Siyyoon arrabsisan warra musliimaa nan danda'a. Personaalii wal Aboo rabbi sin argadha. Gatooma hundi keessanuu warri nu jaallattan warri nu kabajan nuti haasaadhaaf wal amansiisuudhaaf dhufne malee wal loluuf hin dhufne nama arrabsi kan jedhu immoo kitaaba qulqulluurachuun caafamne rabbi isaa eebbisu jenne irraa haasaa'ames nama qursii nyaateen dhufaa dhiifamoo na cireen jira. Sagalee koo muut godheen sin dhaggeeffadha erfooniidhaan dhiifama naa godha. Muut gara dura balaatti buusi. Qoonqootti balaatti buusi nyaatu si baasi qaba. Abbaa kiyyaa gara waaqa. Chaarjii guutateen nu fedeen. Ayye sin deebisa akkasumaan ba'i rakkoon qabu. Sin deebisa sa'aatii tati dhufte. Wallahi. Yesuus waaqama ayye. Ani rakkoon jiru maal seeta Ustaaz Ahmad rakkoon jiru
afaan oromoo kana kanaaf hin dubbannu kana meeysuu takkaa isaan bira jira malee dhugaan dirru mata jira maaliif jennaan kara rabbii keessanii kara waaqa keessanii kara waaqa kiyyaa kara gooftaa keessanii bakka barattoota isaatiin garaan isin raafamni waaqa isin uumatti amanaa maxaafuma isaanii kana keessa bakka hedduu bakka rabbii isaa itti gabbaru bakka rabbii isaa itti namaan itti gabbaraa jiru itti ibsu bakka hedduu jira maaliif jedhu kun dirree lafa jirtan nu dho'isuun jaabaran laalee waan gora daasaa sagaleen koo jira. Yesuus waaquma. Sagaleen koo jira. Inna gaama. Kaaleen koo ati nuti godhadhu si yaadatis nuti godhadhu boleetti kee baga nagaan dhufte. Bagana eddani? Ayyee Yesuus waaqumadhaa jedhaa turte as jalatti jechuudha. Bakka itti Yesuusii ani waaqayyoodha jechuudha. Ragaan ati ibsuu dandeessa? Yesuusii. Siif fiduu ni danda'a. Ati fudhachuu dandeessa malee. Fudhachuu dhiisuun kan koodha. Bakka inni itti ani waaqayyoodha anaaf sagadaa jette fudhattennaan. Koi kanatti mursiisi. Yaa ani siif fidati na xumursiisi. Bakka itti Yesuus ani waaqayyoodha anaaf sagadaa. Ana malee waaqayyoon biraan jiru yoo jedhu yoo ati naaf fidde jechuudha. Amma kana sirra taa'e. Okay. Anaaf sagadaa fi ani waaqa. Na xumursiisi dura. Ilaarran sii deebaa dhaggeeffadha. Amma irran deebaa yoo taate nan xumursiisu. Bakka itti Yesuus ani waaqayyoodha anaaf sagadaa. Ana malee waaqayyoon kan biraan hin jiru jedhe yoo ati naaf fidde maqaa waaqa abbaa, waaqa ilmaa, waaqa hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko amanee fudhadheeran jedha sirra taa'e. Dhageesse? Okay. Dhageesse. Murtee? Baay'inaan dubbatanii fi dhugaan taatu jette ragaa tokko siin kenna jedhu. Tokkoffaa irratti bakki Yesuus naaf sagadaa jane Yohaannis 14:11 irra hojiiruma kootiyyuu ilaalati anatti amanaa jane. Bakki immoo itti waaqayyoodha jane Yohaannis 1:1 akkasumallee tokkoffaa Qorontos 8:6. Baay'ee dubbiste tokko qofa samma dubbiste qofa naa dubbise. Yohaannis 11. Bakki Yesuus Yohaannis 14:11 fi 10. Yohaannis 14:11 miti. Yaa. Dhaggeeffadhu. Maal jedha Yohaannis 14:11? Dubbisuu ni dandeechu reediyoo si bira jiraate garuu yoo ani fi abbaan tokko ta'uu amanuu dadhabde Filiippiyoos hin jedhamette yoo kana amanuu dadhabde garuu sababii hojii kiyyaatiif anumatti amanii jedha. Yaani macaafarroo biraan qabu dubbisuu dandeessa. Galatoom ani abbaanii fi Yesuus meeqadhaa jedhee sin gaafanne bakka itti Yesuus ani waaqayyoodha anaaf sagadaa ana malee waaqayyoon kan biraan jiru jedhe idiinse. Okay kinooti ka Ahmad 11 irratti dubbis 11 irratti gadi bu'ii jechuudha. Anumatti amanaa sababii hojii kiyyaatiif jedhe. Dhaggeeffadhu siifin dubbisa. Ani abbaa keessa abbaanis ana keessa akka jiru na amanaa yookiis sababii hojjechuuma kanaa hundumaaf ana amanaa jedhe. Maa jechuusa ture? Dhaggeeffadhu. Anis abbaa keessa abbaanis na keessa. Ani Yesuus eessa keessadha? Abbaan immoo eessa keessadha jedhee sin gaafadhe. Gaaffiin asi gaafadhe. Ikko anatti amanaa kan jedhe. Ana amanaa kan jedhe. Waaqa malee namni tokko lafaa kee ana amanaa kan jedhe hin jiru. Ergamoota keessa hundumtuu Yohaannisiin akka jedhan lakki anatti sagaduu siif hin ta'u Waaqayyo gooftaa kee tokkichaaf sagadi jedha. Ergamaan Gabri'eeliin gaafa Yohaannisitti mul'atu jechuudha. Inna ana amanaa jedheen. Anatti amanaa jedhe. Tole, ani immoo waan ragaa kee kana si jalaati diiguu sobatamma itti kana waan si jalaati biti tish godhee si jalaa diiguu si fida. Ahmad isaanis ala kan diigu si fida akkasii ragaa dhumaan diigama. Wangeelli dhumaan diigama. Intaarin dhugaa hin diiddu. Eeshi dhaggeeffadhu kaa. Kanan biraa siin kenne isa Yesuus waaqa kan jette irratti. Bareedduu kiyya. Ragaa xiqqoo si kennu. Dhaggeeffadhu. Nafsee kiyya bareedduu kiyya mina dhaggeeffadhu mee takka dabareeraa kenna. Bilis dabareeraa kenna. Akkiinsi jedhee bakka itti Yesuus ani waaqayyoodha
ana malee waaqayyoon kan biraan jiru anaaf sagadaa jedhe fidiinsi jedhe. Annaan ati ragaa maalii naaf fiddee? Ahmad. Na xumursiisi dabaree nan qoodha please. Yohaannis 14. Na xumursiisi xumureen siif hin kenna. Hinaasota deeqa si ilaallinnan. Ati immoo Yohaannis 14 lakkoofsa 11 ani abbaa keessaa abbaanis ana keessaa akka jiru na amanaa yookiin sababii hojichuma kanaa hundumaaf ana amanaa jedhe. Ani waa'ee ana amanaa waa'ee tokkummaa miti kan si gaafadhe. Anis abbaa keessa abbaanis na keessa na amanaa jechuun Yesuusin waaqa na amanaa bakka kanatti jedhe bakka biraatti immoo anatti amantu utuu hin taane isa ana ergetti amantuu jedhe. Ana miti kan isinitti amantanii jedhe Yesuus. Si kennu ragaa. Ana miti kan naan kennin Ahmad naan kennin nan beeka sin kenna boota sanii naan kennis sitti nu bade sarratti akkasumatti. Okay. Ana miti kan itti amantanii sana erge yookiin abbaa koo amanaa jedhe miti. Akkasuma immoo Filiiphoosii kanaa achi nu gaati. Geeffa dukaa iddoo isaa dhiisi. Maal jechaadha eddicha naaf eddicha ana miti abbaa koo sanatti amanaan inni jedhe maal jechuudha? Anatti amantutu hin taane abbaa kootti amanaan inni jedhe maalidha? Ahmad abbichi eenyudha meeti? Abbichi eenyudha? Abbichi moo? Isicha Qorontos tokkoffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti dubbatame abbichi. Akkasuma isicha inni Filiiphoos irratti Filiiphoos 2 irratti. Matoo seera maliin beektu. Ahmad wangeelumaan diigama barna. Ni beeka dhugaa ni beeka Ahmad. Wangeelli garuu wangeelumaan diigama malee afaan keenya mataa keenya irraa miti. Tiksiidhaan hiikama. Mee dubbadhu odeessii fi timeetti sin dhaggeeffadha gaafa tifittee deemteen dubbadha ishee. Naaf dabareen hallaatti ofuma keessaa xaxaxa gochuu. Xaxachi kun ofiin seera. No dubbadhatti dhugaa. Xumurati xumura. Nan dubbadha taanaan na xumursiisi. Akkiin jedhee bakki itti Yesuus ana malee waaqayyoon kan biraan hin jiru anaaf sagad jedhe naaf fidi jennaan Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 11 naaf fidde. Inni itti fidde maal jedha? Anis abbaa keessa abbaanis ana keessa na amanaa jedha. Si jedhe akkas jedha wangeelichi. Maarree anis abbaa keessa abbaanis ana keessa na amanaa jechuun erga Yesuusin waaqa taasiseeti. Bakka biraatti immoo anatti ituu hin taane abbaa koo sanatti amanaa jedha. Yohaannis 14 irratti natti fakkaata. 14 kana natti fakkaata. 12:44. Sorry. 12:44. Miniire yoon hin dogongorre ta'e qoy takka Yesuus sagalee isaa guddisee namni anatti amanu isa ana erge sanatti amana malee anatti amana miti jedhe. Maarree Yesuus maaliif anatti amana miti jedhe? Sana ergetti amana maaliif jedhe? Inni isa erge eenyudha? Inni immoo maaliif natti namaniinaa jedhe? Bakka kanatti immoo Yohaannis 14 lakkoofsa 11 irratti immoo anis abbaa keessa abbaanis ana keessa jechuun yoo Yesuusin waaqa taasise bakka Yesuus itti namni natti amanu sana ergetti amana jedhe immoo waaqummaa isaarraa mulululul godhe irraa baasa. Mulululul godhe irraa baasa. Bitte? Dhageesse xumuradhee irratti fufi. Muradheeratti fufi. Okay. Abbicha isaa natti amana jedhe abbicha eenyudha jechuu barbaadde. Jira. Emmelinne abshir. Nageessati? Dhagaan jira miidhagdu beeka. Militeetu sila. Annaa isaati abbicha barbaadde hammali. Abbichi isa erge sun eenyudha? Inni yeroo san eenyudha? Ana isa ergetti ate Filiiphoos irraa abbicha isa erge sitti dubbata. Filiiphoos 2 na fakkaata jechuudha irratti dubbifatte. Inni akkasuma immoo Yohaannis 1:14 irraa sitti dubbate jechuudha. Sagalichumatu kan akkas jedhu sani sagalicha foon uffatee nu gidduu yookiin immoo dhaloota yeroo san jiru gidduu buufateetuyyuu ana miti abbaa isaan ergetti amana. Inni yeroo sanitti namaadha. Nama ettaatuyyuu akkuma ati jetteeyyuu nama Yesuus yeroo sanitti. Eegalee? Nama ta'eeti malee bifa waaqummaa isaa fidatee yookiin immoo waaqa ta'ee dhalatee miti. Yeroo sanatti danda'u dubbifanne immoo inni ulfina waaqummaa isaa ol gubbaatti dhiisa. Yeroo sanaa yeroo lafa jiru namadha jechuudha. Ulfina yaa of course kan shakkinus hin dinne barkan isin fudhachuu. Galatoon erga ol bahee waaqa ta'e jechuudha. Erga waaqayyoon ol fudhate.
Waaqayyo durumaa ulfina waaqummaa isaa inni waaquma osoo ta'ee jiru garuu foon uffatee nu gidduu buufate bifa namaa yookiin immoo amala namni qabu hundumaa qabate waan namni hojjetu keessaa wanni inni hojjenne raawwatee cubbuu keessatti inni hirmaannee muudoo tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Karaa cubbuutti hin komatamu. Namni qulqulluun immoo tasuma raawwatee hin jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos garuu osuma nama ta'ee jiruyyuu qulqulluudha. Eenyudhaaf sagade yookiin immoo yeroo sanitti barattoota isaatiin eenyudhaan jedhatte akkuma isin jedhe Filiiphoos 6:1 deemee dubbifadhu. Eenyudhaaf sagadaa ture. Inni si deebisa jechuudha iddoo sanitti. Akkasumarra Yohaannis 1:14 irraa sagalicha foon uffatee nu gidduu buufatetu ulfina waaqummaa isaa isa ol gubbaa irratti dhiise saniif abboommama. Inni mucaa yookiin ilma ta'e jechuudha. Tole, xumuratte. Yoo si deebi'e kan inshallah. Inshallah kan finne malee inshallah kana keessaan deebiste inshallah kan jennu. La tasmaa inshallah abshir. Tole. Waaqayyo mati nama ta'ee mul'ate. Yaa. Waaqumati nama ta'ee mul'ate jechuudha. Garuu ulfina ilma isaa erge sagalicha immoo foon uffate. Dhaggeeffadhu ka. Malee wanti haaraan hin taane wanti haaraan ta'uusaa kan isa foon uffatee akka namaatti mul'ate sanidha. Maaram immoo akkamitti deessee waaqayyo ol qunnamtii isaa ala godhaa idabbiraal yehuunat akkas hin jedhamu. Sheemiin beektan jechuudha. Arrabni akkas jedhu kun hedduu hin ulfaate jechuudha. Ooyi dhaggeeffadhu. Waaqayyo mati nama ta'ee mul'ate. Yes. Sagalee isa erge. Inni bifa waaqummaa isaatiin miti beekte. Bifa waaqummaa isaatiin gadi dhufee miti. Bareedduufi waaqayyo mati nama ta'ee mul'atees jedhe bara. Waaqayyo sagalee isaa ergee foon itti uffisee nu gidduu buufachiisee. Tole haa ta'u waaqayyo matu nama ta'ee mul'atees jedhe eeyyen. Waaqayyotu sagalee isaa ergee. Tole. Gaaffiin koo si galeera. Bifa waaqayyummaatu qabu gaddeebee. Bifa waaqayyummaatu qabu gaddeebee nama ta'ee waaqayyoomatu nama ta'ee mul'atees jedhen immoo. Waaqayyotu sagalee isaa ergee foon uffise. Foonichi sun immoo nama ta'e miti de? Yaa. Okay. Maarree kana jechuun waaqayyooti nama ta'e jechuudha miti de? Sagalee isaa ergee malee bifa waaqummaa fudhateetuma nama ta'e nuun hin jiru ka wangeelli keenya. Bifa waaqummaa isa fudhatee nama ta'e hin jenne wangeelli bifa waaqummaa isa ol gubbaatti dhiisee akkasumarra Yohaannisuuf negzeer bitan immoo sagalee isaa erge jala. Sagalichi immoo jalqaba waan hunduma dura ture. Waa'ee sagalee si gaafataa hin jiran. Waa'ee sagalee miti kan si gaafataa jiru akkin si jedheen. Waaqayyoon foon uffatee si galee foon uffatee sagalee waaqayyoo. Sagalee waaqayyoo foon uffatee nama ta'e moo nama hin taane? Yaa. Nama ta'e miti. Sagalichi waaqayyoo sun immoo namadha moo nama miti? Yeroo sanitti namadha. Yeroo biyya lafarra deddeebi'aa turseetti inni iyyuu ana nama hin jechaa ture nuti miti kana hin kaannu kana yookaan iyyuu cubbuudha. Tole rakkoon qabu akkasi jedhee sagalee waaqayyoodha jettanii waan amantaniif waan foon uffate sun sagalee waaqayyoodha. Kanaafuu maarree namni sun Yesuus waaqayyoodha ka mitiidha? Irra deebi amma dhiifama. Sagaleen sun foon uffate. Irra deebi. Sagaleen suni foon uffate. Foon kiiloo meeqan uffate tola mi'uut. Elaa kun mi'uuti. Taa'e obsa godhadhu. Mi'uut. Sagaleen suni foon uffatee nama ta'ee sagalee waaqayyoo sun. Qoy na dhaggeeffate. Sagalee waaqayyoo sun foon uffatee nama ta'ee jette. Eenyu waaqayyootu foon uffatee nama ta'ee jechuudha. Sirrii moo sirrii miti? Foon uffatee sirrii. Sagalee Muhammad yoo akkas ta'e bar Filiiphoos irra deemte dubbifadhu dura si akkasii galuuf. Filiiphoos 2 dhaggeeffadhu dubbifadhu. Maal jedha? Akkasii galuuf inni ulfina waaqummaa isaa waaqa irratti dhiisee dhufe malee ulfina waaqummaa isaa akkasuma waaqayyo si jammar hin mul'atu. Waaqayyo inni isa jaan hin mul'annedha. Ba'uu 33 keessatti. Yaa.
Ati maaliif gaaffii koo kana baadheessita? Waaqayyo hin mul'atu. Indeessu dhugaa situu beenaa fudhanne malee indeessan ishituu fituu fidhiifam. Akkin si jedhe bareedduu kiyya. Waaqayyoon sagalee isaa foon uffachiise. Sagaleen foon uffate sun nama ta'e. Right? Yeah. Maarree sagaleen sun inni foon uffate nama ta'e sun Yesuusidha. Sirrii miti. Sirriidha. Maarree Yesuus waaqadha moo waaqa miti ree? Waaqadha. Maarree kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyootu nama ta'e mul'ate jechuudha miti? Haaraa hammadin dabbara dhugaa akkasiin jedhu nan hubattu bara. Indee ati warqeemichaa kan koo nu hubattu bara. Indee dhugaa rabbi ati naaf hubadhu kaanis waan asiin jedhu narraa fudhadhu. Ani tasuma hin miliqu dhugaa innumti naa baasu malee ani hin miliqu jechuudha. Dhugaa jirtu nan dubbadda soba itti maku ijoolleen afaan hin banina. Innaa Ahmad walii agallu. Kan dhufe sagalee waaqayyo mucaan kun kan kenname yookiin immoo maqaan mucaa yookiin immoo Yesuus kan jedhamu erga mucaan dhalatee miti. Yaani dura hin jira. In abdachiifame malee tureera. Waaqayyo immoo durumaayyuu ni jira. Waa'ee mucaa si gaafataa jechuudha. Waa'ee mucaa si No, gaafataa. Gaaffii gabaa. Ikkoo. Adaraa waaqa jiraataa gaaffii konaa deebisi. Adaraa Adaraa waaqa rabbii jiraataa. keetiyaatu iyyuu narraa fudhadhu. Amma dhugaa rabbii akkasii galufanii. Innaa kan dhalate sagalee waaqayyooti. Sagalee waaqayyoo sunis Iyyasuusidha. Iyyasuus immoo bifa namummaatiin mul'ate malee bifa waaqummaa isaa akkasitti hin dhufne. Dursas kan ture sagaleedha akkuma moofarratti yeroo laalle. Sagaleedhuma wanni hundumtuu ta'e kana isinis namantu jechuudha. Si jammar waaqayyoo ijaan hin mul'atu. Ibroota tokko irratti yeroo deemne laalle waaqayyoo inni ijaan hin mul'anne suni guutummaatti karaa Iyyasuus nutti mul'atee jira. Kanaafiyyuu kan biyya lafaatti dhalate namaadha. Galatoon. Maarree waaqayyoo miti jechuudha Yesuus akkas taana. Akkas Yeroo taana biyya Yesuus lafarra waaqayyoo deddeebi'atu. miti. Yesuus waaqayyoo miti. Akkas taana Iyyasuus haati Yesuus kanatti waaqayyoo waaqayyo isa tokkicha. Muhammad. Iyyasuus yeroo kanatti nuuf waaqayyo gooftaa keenya isa tokkichaadha. Tokkoffaa Qorontos 8 argachuu hin dandeessa. Ani laafatti dhaggeeffadhu waan isin jedhaa jiru obboleetti. Kan foon uffatee lafa dhufee namadha. Yes. Waaqadha. Na jettee tole. Waaqatu foon uffate. Sagalee isaa foon uffachiise sagalee waaqayyo immoo waaqayyoodha jettanii amantu bara. Kanarratti waan wal fallinuu qabu. Amma wanti Macaafatu jala bara nuti hin jennu. Shina dhaggeeffadhu wanti isin jedhaa jiru gabaabumatti. Yesuusi waaqadhaattanii amantu. Sigalee yoo waaqayyoon nama hin taane jedhatee Yesuus namadha waan ta'eef waaqayyooti nama ta'e isa jenna. Yoommoo Yesuus waaqa miti jettatee Yesuus namadha waan ta'eef waaqa ta'uu hin danda'u jennee dabarra. Kanarratti walii galama waliin galuu jennee dabarra. Okay, mee Muhammad, okay, walii galame sumarratti waaqayyo nama ta'e yoo jenne ani ol shaadaayidha jedhani Abrahaamin jechuudha. Waaqayyo ani waan hundumaa gochuu nan danda'a jira. Ammas waaqayyo mormitu moo anaan mormitu innoo waan hundumaa gochuu nan danda'a jira. Waaqayyo nama ta'uu hin danda'u jechuuf yaanni kennaaf hin galleessi. Ani El Shaadaayidha jira. Waan hundumaa gochuu nan danda'a. Isin immoo garuu akkamitti waaqayyo ilma dhalchaa jettu. Inni hafuura nas dhalchaa irras dhalcha jedha. Maatiyoo 3 gizee dubbisne jechuudha. Amma kaliifaffan maal gaafate dhugaa gaaffii baay'ee dabbaruudha. Waa'een dhalchuu na ilaallatu siinoo dhalchu rakkoo hin qabani. Na dhalcheera nama anis na dhalcheera. Yesuus waaquma. Anis ijoollee Baga si waaqayyo. dhalche si haa dhalchu ammayyuu dabalee gaaffii koon sella gaaffii koon adeemu. Sagalee irratti deebisaa jira na deebisi. Eeshi baay'ee eenyudhaati? Ati Aayima sagalee natti deebisaa jira deebi'a okee deebisi. ati eenyudha? Haalli Aannadha. Okay. Obboleettii koo Yesuusi bakka duwwaadha an jettu kun Yesuus waaqa kan jettu kun dhaggeeffadhu. Waaqayyoon waan hunda gochuu danda'a jette miti. Yes. Ayyee waaqayyo nama ta'uu hin danda'are. Nan danda'a jedha hin dandeechuun jedhu si Ahmad.
Anil shaadaayidha waan hunduma gochuu nan danda'a jedha. Rabbii fedhi gaaffii kun adeemsi hin danda'amu hin danda'u hin danda'an danda'u ni dhaaf gaaffii waan gabaabaa. Siin jedheera bar inni waan hunduma gochuu ni danda'a. Nama ta'uu hin danda'a. Ni danda'a. Galatoom. Ni danda'a. Ayyee macaafoo isaa irraa jechaa. Namni waaqa ta'uu hin danda'u malee waaqayyo nama ta'uu ni danda'a. Namni garuu lafaa ka'ee waaqayyo jedhe hin danda'u. Ayyee haa ta'u waaqayyoon namaa ta'u rakkoo hin qabu. Ani immoo maal jedhee wangeela macaafoo isaa irraa jechaa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 seera keessa deebii boqonnaa 23 lakkoofsa 19 naa dubbisi. Dafi. Atumti naa dubbisi. Ayyee kaliifa dubbisi. Waaqayyoodha kan jedhu inni beeka garuu atumti dubbisi warwaadde. Waa'ee beeku kaliifa naa dubbisi please. Dubbisi kaliifa. Miyuutii irraa kaase. Miyuutii irra keewwatee ijaa. Miyuutii irraa kaase. Okay, berga fi wani benar kan jiru bilbila tokko qofaan fayyadamu jira laptopin hin jiran jiru. Siyaadi baasee dubbisi. Ustaz Tahir jala jiru. Ahmad ani garuu siinu badda waan jechuu barbaade dhugaa rabbii. Qoy. Achi naa dhaabadhu takka fireenii irra jedhu achumatti fireenii irra jedhu akka luka keen fuuni fireenii irra. Sirra jettee. Macaafoo isaa irraa jechaa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 naa dubbisi. Sagal 11. Ustaz Tahir miyuutii godhadhaa takka. Ulfinni Efreem akka simbirroo isa 11 mee sagal 11. Macaafa isaa irraa jechaa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 boqonnaa 11. Ayya. Ani beekumsoo isa boba'aa hin dhiisu. Deebi'ee Efreem hin balleessu. Ani waaqayyoodha malee namaa miti. Ani isa qulqulluu isa gidduu jiru ani ija aariitiin hin dhufuu jedhe. Galatoon. Ani abaarsa kootiin Efreemiin hin balleessu ani waaqayyoodha malee nama miti. Tokko seera lakkoofsa boqonnaa 23 lakkoofsa 19 naa dubbisa ammas. Nama miti. Okay. Qoy. Hin xumuranne maqaa waaqayyootiin naa dhaabadhu hin xumuranne. Seera lakkoofsa meeqa? Boqonnaa 23. Tunggu kutame. Boqonnaa 23 lakkoofsa 19. Dijeng seri kota. Ayya. Waaqayyo akka namaa miti hin sobuu gaabbuufis inni ilma namaa miti. Inni wanta jedhe hin godhuure wanta dubbates hin raawwatuure. Galatoomi obboleettii kiyya miyuutii irraa kaasattu na dhaggeeffadhu. Yaada kootu mul'ateen sitti dabarsa. Eelaa dhaggeeffadhu. Waaqayyo nama ta'uu hin danda'a jennaan eeyyeen waaqayyo nama ta'uu hin danda'a namatu waaqayyo ta'uu hin danda'utti. Bakka namni waaqayyo ta'uu hin danda'a jedhu sirraa fudheera. Bakka ati waaqayyoon immoo nama ta'uu hin danda'a jettee wangeelli akka ati jettu jedhu kun amma dhageessee kaatee macaafa isaa irraa jechaa boqonnaan 11 lakkoofsa 9. Ani waaqayyoodha malee nama miti. Seera lakkoofsa waaqayyoon akka namaa miti jedha. Waliin gallem. Okay, siya sagal jaafi torba odoonaa dubbisa jechuun fuftee si yaade. Dubbisiif. Yookiin immoo anuu siin dubbadha jechuudha. Dubbisiif si yaade. Mukii irraa yaanii wanta gongoroo tarii nan dogongoraa naa dubbisi. Ayyee Ustaz Tahir deebisaa ergadha. Maal jette siyaasa raayichaa jette? Meeqa itti malu fi torba. Yesus waa kana dubbadhu ko. Siyaade Ahmad.
Isiyaas anu sini dubbaddu sammuduma keessan. Isiyaas sagal ja'a fi torba. Isiyaas. Dubbat. Aye. Mucaan nu dhalateera moo? Maalimmoo ittaree dubbisa akkuma isaa dubbisetti. Dubbisi. Aye. Mucaan nu dhalateera. Ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gateetti isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa Dinkii Waaqan Jajjabaa Abbaa Bara Bara hangafa nagaa ni jedhama. Torballee guddinni mootummaa isaatii fi guddinni nagaa isaati dhuma hin qabu. Inni teessoo Daawitii fi mootummaa isaa irratti ni moo'a. Bakka. Okay. Galatoom. Okay. Amma dasirratti immoo mucaan nuuf dhalataa jira. Kan dhalatu sun mucichi sun Yesuusidha. Inni immoo maqaan isaa Waaqayyo Jabaa Abbaa Bara Baraati hangafa nagaati jedha. Kanaafiyyuu akkamitti immoo Waaqayyo ta'uu hin danda'u jettare kinoo siyaas immoo raajicha akkas jedha. Gaaffii kee kan deebisu jechuudha. Inni namaadha garuu mucaan kan dhalatu namaadha. Maqaansaa garuu Waaqayyo Jabaa hangafa nagaa mootii bara baraati jedha. Jecha tokkoon si jalaa diigaa dhaggeeffatu. Jecha tokko si jalaa diigaa gaafa kana. Wangeeluma si jalaa diigaa. Muuseetiin gaafa Fara'ootti eegu. Ahmad kee diigame moo hin diigamne? Kee diigame moo hin diigamne? Ahmad walii agar filiis. Kee diigame moo hin diigamne? Kee diigame miti? Xumurtee? Walii galli dabarra dhugaa. Xumurtee? Kee diigame moo hin diigamne asirratti? Eshi xumurattee? Ilma dhalatee bar inni waa'ee nama Yesuus waa. Siyaadii kun xumurattee tabboletti. Xumurattee taa dubbadhu. Sagalee koo dhaga'aa jirtaa xumurattee taa dubbadhu si jedhe. Xumurattee taa dubbadhu mee kaliifatti dubbadhaa mee maayikii irraa kaasadhaati. Na dhaga'aan jirtu naan. Baate shanoo keessaa baate qaba. Miliqtee jirti. Anaan ergattee turte reefuun ishee deebisa koo. Sorry. Eenyudha kanas jala jira. Ustaaz Xahaan eessa dhaqanii? Ustaaz Xaahir Galatoo. Dr. Zaakir Oromoo isinii fida. Dr. Zakir Oromoo san fidime. Isiniin fida inshaallah. Giriim nama jira. Eenyudha kan giiftii naa kenne noon agarra Galatoo minni giiftii naa kennite shukran habiibi. Anaan baga deebite. Okay. Roosii Fikar kun kiristaana. Meereen nama fudhataan jiru maal ta'e? Ustaaz Xahaa hin jedhani torkiin isaanii. Elaa dhaggeeffadhaa. Waaqayyo dinqii kan waaqummaan isaa akkas ta'ee bakki jedhu suni tokkoffaa Yesuus ta'uu nu ragaan hin jiru. Ituma Yesuus ta'e. Inni kan biraan immoo Waaqayyo Fara'oonitti gaafa Muuseetiin ergu akka wangeela keessaatti Waaqayyo Fara'oon jedhe. Waaqayyo godheen gara Fara'oonitti seergee jedheen Waaqayyo. Maarree Muuseefis Waaqayyo kennina akkasitti. Isaanis Waaqan jettaniire innis Waaqa. Ustaaz Ahmad waan tokko kan uwwisutti sirraa barbaade. Sanyii acee galchime ame. Wanni ati kan uwwisutu ani sirraa barbaadu natti amanaanii fi nagabbaraa naa sujuudaan garaagarummaa qabdi moo hin qabdu haja'u na akkanaa ibsuu barbaada. Uummataaf illee ibsitu. Ustaaziin dhufeera lakkunoo duukaasaa warri kaan sagalee keessan mi'uuti godhadha gaaffii barbaaddan gaafadha. Namoota kiristaanaa qoy nama biraan barbaade seensisee deemaa. Ani chaarjarii fideerra kaa'anii wanneedha. Neegaa nama kiristaanaa tokko fida. Ustaaz Xaahir. Yesuus waaquma deebiteetti kuno. Ustaaz Xaahir duukaasaa. Okay. Ustaaz Xaahir akkam? Ahmad networkii kootu na baase.
Maal kaani fitaddes? السلام Ani fati عليكم fitanne? ورحمة الله Fitan. وبركاته. وعليكم Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kun ustaz Duka sai shi hani moti ko she wanni da mobile la faka nan de bashi sa wali na sai nan de ustaz wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam. هيا هيا كلا شكرا يا حبيبي. اوكي استاذ طاهر نتي اماناني فينا سجودا نغبران بكسر جرا ما قبض ما يبسي مي مالي فكيت ني دغما سغلين كي سغلين كي ين دغا يا Ndega, ما ndega. فوري مالي دغا يا ما فوري نفني اوكي سغلين كي دغ Nama guddaa taatanii waan hin taane naasayinaa kan. Fooniin dhuffanne maali maal tasudham? Maali isin guddummaa keessa hin eeggattanii dhugaa? انا بانتا Isa ijoollee waan akkasii. Naa dhugaa ol kabajoo ya bar jechuun abbaanaa ta'uu dandeessa amma sini. Sin arrabsuun barbaadu yaani waaqa ta'uu hin dandeenye malee waan hunduma ta'uu ni danda'a. Ani ilshaadaayidha ofiin jedha. Inni matumaanuu ani ilshaadaayidhaan waan hunduma gochuu nan danda'a jedha. بريتشن حديثا Ay kan komentiin nan dakkalu warrumas kecha waan hin taane waan sammuu namaa jeequn dubbatina. Anis dubbachuudha baay'een qaba garuu sin jeequun barbaadu dhugaa. An komentii dhiisaa dhimma isaaniiti. Islam narra badheerataati. Ya, innaa obboleessa kiyya xaayir jedhama maqaan kee Yesuus yookiin immoo waan nama ta'uu ni danda'a irra mata dureen keenya jechuudha. Tiksii naa kennee jira bakka ani nama ta'uu hin danda'u jedhutti jechuudha. Ani waaqayyoodha kan jettu. Anis immoo tiksii kenneefii jira. Nagamu? Waan nama godhuu danda'amoo nama godhuu danda'amoo nama ta'uu danda'a Yesuus waaquma. Eenyu jiran dubbadhaan maani? Kama shabakaan dhagaye dubbadhu rakkoon hin jiru. Okay. waaqayyo nama ta'uu ni danda'a jettaati. Baaseera shabakaan. Waa hunda ta'uu danda'amoo waa hunda uumuu danda'a Yesuus waaquma. Ani waan hunduma gochuu nan danda'a jedha. Sagalee isaa ergee foon uffisee lafa gochuu nan danda'a. Ani shaadaayidha jechuun ani waan hunduma gochuu nan danda'a. Ta'uus hin danda'a. Gochuu danda'a. Ani kana waaqan hin mormani ati moo gochuu danda'a. ta'uus ni danda'a. Inni gochuu danda'edha garuu waan hunduma ta'uus gochuus ni danda'a. Mee ta'uu hin danda'a ka jedhu ragaa sidi ka. Ta'uu hin danda'a. Ilshaadaayidha. Ilshaadaayii kasaa barika. Ani alfa omeegaadha ilshaadaayidha ani waan dhigee jalaan Abrahaamin. Lakki waan waa hunda gochuu danda'a malee hunda ta'uu hin danda'u. Yaa. La kana san dhimma isaati garuu asii yaade ammas bar gochuu danda'a. Gochuu danda'a ammas sagalee isaa ergeeti kan foon uffise malee. Gochuu danda'a dhugaadha. Yaa. Ta'uu danda'a ka jedhu mee fidan waa hunda ta'uu danda'a. Gochuu danda'an ilshaadaayidha jechuun ani waan hunduma gochuu nan danda'a jechuudha. Gochuu hin danda'a siin jedhaa rabar ta'uu hin danda'a waa hunda ta'uu hin danda'a waaqaa jirti siin jedhe. Ta'uus ni danda'an sana hin mormu jechuudha waaqan. Isa keessa hin galchine. Mee fidi ka ta'uu hin danda'a. Ta'uu hin danda'a mee fidi ka. Mee ragaa fidi ka. Mata duree keenya kan irratti deeffannaa. Danda'an gargar. Mee akkas godhe. La. Gochuu ni danda'an. Odotee iyyuu waan waaqummaa isaatiin hin dhufne bara. Ani waaqummaa isaa fudhatee dhufe siin jechaan jiru bara. Waaqummaadhaan hin dhufne laali. Ila laal. Waa Yesuus waaquma. Ila waan sii galu qabu. Waa'ini waa hunda gochuu hin danda'a. Garuu waa hunda ta'uu hin danda'u. Sii galee waa hunda gochuu danda'a isaa gaabaadha. Ammas si yaade ammas waan inni godhe akkoo sagalee isaa ergee foon uffise. Gochuu hin danda'u moo ni danda'a? Hin taane ka waaqa hin taane ka nama hin taane ka waa'ini nama hin taane sagalee isaa hin godhe malee sagalee isaa nama godhe malee ofii nama hin taane. La. Kinoo akkasiin jira bara maal taate otuma dubbisuma dubbise miti amma. Mucichi dholatu kun maqaa isaa akkana si. Amana ergamummaa isaatiif na amanaa jedhe laal an ergamaadha na amanaa jedhe malee waan bira yaa ta'u malee yaa ta'u garuu eenyumtu akkas hin jenne yaa ta'u isumaayyuu yaa ta'u si yaade isumaayyuu yaa ta'u anumatti amana kan jedhe ergamummaa isaatiifuu yaa ta'u mee namni akkana jedhe hin jiru Abrahaam hin jenne Museen hin jenne ergamoonni hin jenne. Muusetti amantee jennaan bar ila laala Muusetti amantee jennaan bar bahara waliin qaxxaamuranii si galee faana deemanii isaa wajjin itti amananii jennaan si galee yeroo baarri wajjaan cite san akkami sodaatu dhabanii faana deeman itti amananii jennaan
yaa laala Museen hin jenne Museen anatti amanaa hin jenne anaaf karaa maqaa kootiin kadhadhaa anatu deebi'ee dhufee si fudhadha lafa biyyaatti tasuma sin raawwadhee sin hin dhiisu hin jenne anaa fi abbaan tokko hin jenne akkasumallee sagalee waaqayyoo Musee anatu dhalche hin jenne inni ati maal ta'u itti amanta Yesuusiin maal ta'u itti amanta waaqa ta'udha. waaqa ta'u itti amanta Yeah, of course. waaqa ta'uun amanaa siin jedhee Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaza kana keessa. Ani hamma dijin gaafa koo duratti deebi'ee amma sinna dhiisa. Ani hamma malee na waraan barbaadu. ayya Wah ya Rabbi. Majinni dia tu rumah tak fintan. Milu kana badan. Jira anas kan. Nusyo jinasa. Ustazi bakal enggak tuftan. Nah, Sio jinasa wani si. Isini sio jaso tu. aye. Waan jedhe. Jedha. Quraana keenya keessatti Rabbiin ifillee beeksisee tokko akka ta'e beeksisee jabeenya isaa beeksisee maqaa isaa beeksisee waan godhu beeksisee bakka jiru nu beeksisee waan hojjetu nu beeksisee wangeela kana keessatti cammee hojjaasaa cammeen daayirektii wangeela keessa bakka ani Yesuus Kiristoos ani waaqa jee hin jiru jedhee sagantaa deengadda waliin haasofne inni maa hin jiru jedhe cammeen hin jiru jedhe maaliifi barattootuma isaatiin guyyuma tokko umrii isaa himee biyyarraa dhalate himee saba isaa himee hojii isaa barsiisaa ta'uu himee hidda dhaloota isaa hunda himee waan hojjetu hunda himee akkamitti barattootuma isaatiin waaqayyoo keessanii akkamitti mudadha wangeela kana keessatti bakkuma takkatti. Imeera. Isinitu garuu fudhanne malee wangeela fudhattan. Dhaggeeffadhu waaqa kan jedhu nuufanni bas hanqa takkitu kan waan amma obboleessa kee ati immoo ani waaqaa miti gaafa itti sagadasanii gaafa isaaf sagadanii jedha ani waaqaa miti natti sagadinaan atu afaan oromoo si galee dhaggeeffadhu kan dhaggeeffadhu Yesuus himatu dura maqaan kee Jamaali kanuma jiru kana akkami wangeela keessa Yesuus ani waaqa jedhu dhabdeeti wangeela kee kana keessa seera uumaarraan kan mul'ata Yohaannis. Okay sin gaafadhaanis naaf obsikaa. Ragaa wayin qaba Yesuus akka waaqa ta'e. Eessatti jedhe waaqa jecha hojjechuun waaqa jedhu akkamitti dhabdan? Osuma inni dhalatinu inni waaqa jedhameera. Osuma Yesuus sun dhalatin jechuudha. Osuma inni mul'ate. Waan namni jedheen hin baanu qorin namni jedheen hin baanu Yesuus akkam himachuu dadhabe. Ani kun Oromoodha jedheen himadhaa baran. Yesuus akkam himachuu dadhabe. Jiru waan hunduma gochuu otoo danda'u gadoof deebiseeti nuuf jedhee. Amma deebisuun jenna ati wangeela keessa yaa bareedduu teenya wangeela keessa jechi Yesuus ofii isaati akkuma hunda himatetti ani waaqa kan jedhe jira. Natti sagada kan jedhe jira. Maqaa kootiin kadhadha kan jedhe jira. Deebi'ee dhufeensi fudhadha kan jedhe jira. Waaqummaa isaan ibsu. Sagadaa sitti deebina. Waaqaa kan jedhan hin jira hin jechi Yesuus ani waaqa kan jedhu. Okay, Yesuus waaqaa miti kan jedhu hin jira ani waaqaa miti bakkitti jedhu hin jira. Duraan adeemsiitu nuti waaqa hin jennuun kan nuti hin jennuun bara obboleettii ta'u nuti. Ergamaadha jennee akkuma wangeelli jiru quraanii jiru jenna malee isin waaqa jedhaa miti. Wangeela keessatti immoo Yesuus waaqa miti bakkitti jedhu jira. Wangeela keessatti Yesuus waaqa miti kan jedhee bakki caafame jira. Isintu waaqa jedhee bar. Ikkoo bakkitti waaqa miti jedhu immoo jiraare bakkitti waaqa miti Yesuus jedhu jira. Bakki Yesuus itti waaqa jedhe jira jetteetis. Kana naadeessitis hin deemsaanis. Bakkuma takka ta waaqa inni jedhee himatiin jiru ergamaa ta'uu ilma namaa ta'uu ilma Maryamaa ta'uu gabricha Rabbii ta'uu barsiisaa ta'uu kana himatee malee takka ta'e himateen arginu hin jiru. Ani waaqaa miti jedhee afaan isaatiin kan dubbateera egaa kana barbaadde. Isintu jedhan hin jiru jechuun gaa waaqa akkamii kan itanii ikkoo hin jiru kaa inni waaquma kaa ilaali obboleessa kee na dhaggeeffadhu kaa naatis na dhaggeeffadhu bilisti qashuushi na dhaggeeffadhu bilis na dhaggeeffadhu isaa gaafisi gaafate gaafate siitu waaqa ani waaqa hin jedheni na dhaggeeffadhu siin deebisa. Isa Yesuus bakka itti waaqa jedhe jira jette miti inni garuu milikitaan dubbatee jira jechuudha akka waaqummaa isaa inni ibsa inni nuuf garuu Yesuus waaqa miti kan jedhu yookiin immoo Yesuus ergamaadha kan jedhu si milikitaan dubbatame miti akkasumallee anatti amanaa anatu dhufee si fudhata bakkuma ofii koo jirutti si fudhadhaan anumatti amanaa jechuun eenyudha mee ergamoota keessaa isaa si fudhata isaa akkam nama fudhata si fudhata jechuun akkam xayyaara nama fudhata maaliif nama fudhata mee maqaa kennutti himeessa jalqaba gaafii tati Abuu Muwaaziin gaafattee bakka itti Yesuusii ani waaqa miti jedhe fidaa jette kanadhani
Right. Galatoomii gaaffii akkasii gaafachuu kee. Okay. Milikitaan naaf fida taanaan milikitaan si fida bakka inni itti waaqa ta'e. Garuu direct ani waaqa miti kan jedhee Yesuus dubbate naaf fide. Tole, xumuratte? Yaa. Galatoomii xumurachuu kee. Faadhollee akkasuma gaaffiin ammoo asi gaafatanii wangeela keessatti bakka itti Yesuus ani waaqadha jedhee fidii si jedhan. Ati immoo gaaffii isaanii kana gaaffiin deebisuuf yookaan gaaffii gaafachuu. Na xumursiisi maalati? Nama xumursiisi. Bakka inni itti ani waaqayyoo miti jedhee fidii jette. Akkasidha miti? Yaa. Okay. Dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Bakki inni itti ani nama jedhe wangeela keessatti argame. Inni ani nama jira. Na xumursiisi. Inni ani nama of jedhe. Waaqayyoon immoo ani nama miti jedhe. Siif galee waaqayyoon ani waaqadha malee nama miti jedhe. Jedhe moo hin jedhe? Isa beeksiseera si debbiseeraati siyaasa gali fudhattu? Na xumursiisi kaa. Waaqayyoon ani nama miti jedheera moo hin jenne? Itti fufi akkasumatti erga silaan dubbatin jette. Jedheera hin jenne na jedhi. Waaqayyoon ani nama miti waaqadha malee jedheera moo hin jenne? Jedhe. Kakuu moofaa keessatti. Jedhe. Tole dhaggeeffadhu. Yesuus immoo ani nama akka keessaniidha jedheera moo hin jenne? Jedheera. Okay. Maarreeyyoos Yesuus erga nama akka keessaniidha jedhee kunoo Yesuus waaqa miti. Waaqayyoon immoo ani waaqadha malee nama miti erga jedhe waaqayyoon waaqa malee nama miti. Gaaffii tatabuu mo'aaziin gaafateef kana deemu. Ahmad maal sitti dubbadda? Akkamitti sitti dubbadda reena carraan kennitan baruuf jechaadhaaf hinde? Xumurree mani xumuradhee siif illaadha. Kanaafi gaaffii ati Abu Mo'aaziin gaafatteef bakka itti Yesuus nama jedhe fiti. Nuti kanaan sii deebisne. Okay. Abu Muaz itti fufaa waliin maayikii keessan banadhaa. No. Muhammad sumaaf hin deebisa. Kan hunda sirra ganaa kennite waaqayyo nama hin ta'u akkasuma immoo bakka inni Yesuus itti ani waaqa jedhe Yesuus ani nama jedhe na. Isa si kaadu hin jenne hin jedhu. Bakka waaqayyotti ani nama hin ta'u jedhe irratti isi asii cufee jira jechuudha. Mujaannuu dhalataa inni maqaasaa waaqayyoodha jedha. Kana ati fudhachuu dhiisi malee nuti fudhanna. Mucichi kan dhalate immoo Yesuus Kiristoos. Tole. No, isaan yettefanii. Akkasumarree Elshaadaayidha. Gaaffiifaan ramaa deemte waan meeyinii irra wal dhabu jirru obboleettii ta'u waaquma bara gaaffii isaan deebisa obboleessa kee. Gara ayee deebise. Gaaffii isaatu jedhe waaqayyo kakuu moofaa keessaa na dubbiseeti yaani nama ta'uu hin danda'u jedhe waaqayyo jedhe. Asirratti immoo dhufeeti maqaasaa waaqayyo dinqii jabaa abbaa barbaraa hangafa nagaatii jedha. Inni kun asumarratti sii deebiira. Achittis kan dubbate raajidha. Asittis kan dubbate raajidha. Dhaabadhu. Achumatti naa dhaabadhu dhiifama waliin dhaggeeffadhu. Macaafa Isaayyaas raajichaa keessaa inni itti dubbate yoo Yesuusiin waaqa godha ta'e Museen gaafa Faraa'oonitti ergamu waaqa jedhameera. Dhageesse? Jedhamne Museedhaan sin ergadhaa afaan kee ta'e dubbadhu jedhe. Museen ani beekeen dubbadha akkamitti saba kana fuuldura dhaabbadha jennaani waaqayyotti dubbate malee ati ilma kooti jedhee Museedhaan raajiin dubbatame hin jiru. Yoon Museen waaqa jedhamee wanniif ergamuusaa Museen waaqa miti. Na xumursiisa. Gara Faraa'oonitti ergamuusaa yoon sii fide waaqummaa Yesuus Kiristoosii shaartaarra. Tasumayyuu shaaru. Kana ka. Walittu Waaqayyoon lamaa jira. isa immoo kan si shaarsutti immoo Yohaannis 3 irra gaafa Yesuus Kiristoos cuubamu ragaa tol gubbaadhaa dhufeeti. Kinoo ilmi koo jedhe. Museen kan akkas jedheera. Isa onaaf idde okay. Isa dhagaa waan inni isin hin jedhe godhaa kan jedhu Museedhaaf hin jiru. Yesuus deebisteef isaaf carraa naa kan ni taabiste. Jechuun maqaa keetu wallaalee bara maqaa maa himachuu diddoo. Dirqamaan amansiisaa arti mucattii Yesuus waaquma itti maqaa jijjiire. Okay, ani waan hin jedhin akka feetaa taatu nuti Yesuusitti ergamaa ta'u amanne dhumatti kitaaba keenya keessa. Kitaaba keessan keessatti bakka takka nama jira. Bakka takka ilma waaqaa jira.
bakka takka barsiisaadha jedha, bakka takka gooftaadha jedha, bakka takka sagale jedha. Okay. Mee bakkuma Yesuus Kiristoos waaqa itti jedhe barsiisaa keessanillee gaafanne hin argine bas daayirektii hin jiru jedha. Maaliif waaqummaa kan ta'effatu? Macaafatu jedhama akkaataa namitti barreessan kennuuf hin danda'u. Akkamitti waaqummaa kennaafani? Hin dubbifannaa hin qaba wangeela kun bira jira bakka Yesuus ani waaqa jedhamu uffanni kaa. Tokkoffaa irratti Yohaannis Qorontos sii kennaa, lammaffaa irratti immoo tokkoffaa Qorontos 8 Qolaasiyaa 1:16 Ibroota 1:10 Ibroota 1 yaa isin ibsa kadha dubbifadhu. Ibsaa miti daayirektii jecha maqaa isaa waaqa ani waaqa jedhu Yesuus. Ani jecha Tokkoffaa Yesuus Qorontos 8 Abbumaaz takka tokkoffaa Qorontos 8 ammoo dhagi waaqa dubbifadhu. jedha ani Yesuus waaqa jedhe Qorintoosi dubbate. Nuti macaafa amanna malee isin amannu. Macaafa amanna kaa. Okay, Qorintoos jecha Yesuus immoo Qorintoos. Qorontos jecha Phaawulos jechuun immoo raajii Waaqayyoo kan ergama Waaqayyoo. Phaawulositu Yesuus beekamoo Yesuustu Phaawulos beeka. Yesuusu Phaawulos kaafate yookiin ergate raajii godhate jechuudha. Akkuma Abraafaa. Ammoo kam ati lubbute ana si beekamoo lubbute atiituuf beekame waa hundarra. Akkam lubbute jechuun Ati tanarra lubbuti waaqatu beeka. atiitu anaa kana siitu irra na beekamoo anaatuuf beeka waan hin ta'e. Situ irra si beeka. Indee ati immoo nama tokkotti dubbatu. Maaliif wallaale? Waaqatu maaliif wallaale? Ofi wallaalle koone raajii kaafate jechuutti dubbate tursate waaqummaa isaanii. Inni kaamaa isaa jira kana tursiifta lakkoofsanuu kan yoo hin beekne Sii kenname. Himi ayye. Qorontos Qolaasiyaa Phaawulos kun bakka Yesuus jedhee kan isin jennu. Ibroota 1:2 Mul'ata Yohaannis 19:13 kun hundumayyuu bakka Yesuus yookiin immoo akka Yesuus waaqa ta'e no inni ibsa dhugaa 100% ibsa jechuudha. Nama ibsa Obboleetti baaseeraa fi hin dubbisnaa fi meesuma isheen jettu kana dubbisnaa. Qorontos 8 Qorontos 8 lakkoofsa 6 akkasini obboleetti kiyya. Ayyee dhaggeeffadhu Yesuus waaqadha jedhamite achitti. Ayyee dhaggeeffadha Yesuus waaqadha jettee tole. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uumee isa nuyi maqaa isaatiin jiraannus akkasuma gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa wanti hundinuu ittiin uumame isaniin ittiin jiraannu jedha. Konfirmte meesin asirraa. Waaqummaa ibsure? Asirratti maal ibsanii? Wayii inni dubbachaa jira. No, 100% ibsa. Siniif ibsuu danda'a malee Muhammad. Nu ibsa. Waa'ee Yesuus dubbachaa jira. Gooftaan tokko Waaqayyoonis tokko jedha. Innis Yesuus jedha. Kan waan hundumtuu ittiin uumame. Xumurtee? Xumurtee miti? Xumureera. Dhaggeeffadhu. Akkini jedhamaan siidee dhaggeeffadhu. Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Innis abbaa isa waan hundumaa uume. Isa waan hundumaa uume. Waaqayyoonni kam? Waaqayyoonni tokkichi sun. Innis eenyu dheeraree xumura irratti Ahmad. Na xumursiisi. Dura amma dabareen haalaattee na xumurattee na hin dubbataa jiran. Abbaa isicha waan hundumaa uume. Eenyu Waaqayyoonni tokkichi. Maal jedhitti fufee isa nuyi maqaa isaatiif jiraannus maqaa isaatiif jiraannus gooftaan tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos isa waan hundumti ittiin uumame isa nuyi ittiin jiraannus jedhe. Dhaggeeffadhu. Gabaabaa dubbii bakka gooftaadha jedhu kana waaqayyummaatti achi galchuu barbaadde. Kanadhani? Ahmad gooftaan tokko Waaqayyoonis tokko jedhe bara. Gooftacha jedhennisne. Dhaggeeffadhu. Bakka gooftaa jedhu kana waaqummaatti fiduu barbaadde mitiin si jedhu. Ahmad nuuf Waaqayyoon tokkotu jira. Gooftaan tokkichaa jira. Innis Yesuusii jedha. Jiraatu sii fedheen sitti maa jiraamani. Waaqayyoof gooftaan tokkodha jettee mitiin si jedhe. Tokko. Galatoo mulfaatu ayyee. Gooftaa jechuun waaqa jechuudha.
Waaqayyoon tokko nuuf gooftaan tokko garuu gooftaa kana mootatti immoo gooftaa kan jedhaniin baay'eetu jira. Garuu ani gooftaan ammoo kan ofiin jedhe tokkicha bichaadha. Gaaffii konaa deebisi qajeelaatiin. Gooftaa jechuun waaqa jechuudha. Yes. Nuuf akkasi. Okay. Maarree yoos immoo Saaraan maaliif Abrahaamiin gooftaa koo jette? Haati manaa Museetiin maaliif gooftaa koo jette? Isaanis waaqadha kan waaqeffamuu qabu. Ahmad isaanii Saara fi yookiin immoo garboota isaaniitu jedheen malee ani gooftaadha ofiin hin jenne isaan. Gooftummaa waaqaaf lafa irratti naa kenname hin jenne isaan. Jedhaniiru naaf iddaa? Tole dhaggeeffadhu. Gooftummaa waaqaaf lafa irratti naa kenname itti deebina. Isaaniin Waaqayyo koo jetteetti Saaraan Abrahaamiin. Waaqayyo koo jetteetti haati manaa Museetiin. Jette moo hin jenne? Waaqayyo koo jette moo gooftaa koo jette waamte? Gooftaa koo jette. Gooftaa Waaqayyo tokko eeyyeen. Gooftaaf Waaqayyo akka tokko hin taane kuniyyuu ragaadha. Siif mirkaneessa. Gooftummaa waaqarraatii gooftummaan naaf kennameera jedhaniiru sati jetteef immoo kuni gooftummaa Yesuus Kiristoosiif hin kennamne siin hin jenne. Gooftummaan Yesuusiif kennameera. Kan gooftummaa Yesuusiif kennee Waaqayyo isa abbaa isa tokkicha. Garuu isa kenneef kana deebisee Waaqayyo irraa fudhateera qallalee sassaabee walitti qabee irraa fudhateera Waaqayyo. Ganaa irraa fudhata. Hunda ishee. Meezoo tokkotu namaatti kanneen abbaa kanneen isumatti kenne kana hin dhaggeeffadhu. Isuma Waaqayyoon isuma gooftummaa kana Waaqayyo isa Yesuusiif kenne kanayyuu walitti qabee sassaabee irraa fudhata gana. Hunda ishee walitti qabee harka qullaasa godha Yesuusi. Ragaan sibiila barbaanna. Inshaallah. Akkuma itti siif haa ta'u nuuf garuu akkasii miti. No, wangeela ta'e namiti. Wangeela keessatti baattu. Isatti baattee. Aduma karaa biraatti ibsa malee hin jenne wangeelli. No, hin jenne dhaggeeffadhu. Qorontoos tokkoffaa boqonnaa 5:24-28 naa dubbisi dafi. Amma dafi naa dubbisi. Seemti naa dubbisaan macaafa bira hin jiru gaa. Ayyee siyaadi dubbisi bani. Seemti naa dubbisi. Ayi garuu tiksii keessiif kan diigumoo siin kennaan jechuudha. Jedhi inni naana jedhati. Siyaadi Qorontoos tokkoffaa boqonnaa 5:24-28 dubbisi. Abu Muaz kitaabni sin bira jira. Dukkanaa Bakka deebisee yaadeen dhiisa. Qoy ni dubbisaan iyyuu. Kiristoos immoo Ayyee dubbisi. Okay. Qorontoos meeqette? Qorontoos tokkoffaa boqonnaa 5:24-28. Lakkoofsa 24-28. Okay. Eeyyee. Dhaggeeffadhu gaasitti hima. 24 dubbistee naaf dhaabatta. Siigalee? Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa haboo hundumaa ufna hundumaas golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo abbaatti erga kenne booddee dhumni in ta'a. Waaqayyo leelota hundumaa miila isaa. Naa dhaabechitti itti mufta. Kiristoos immoo gooftummaa hundumaa humna hundumaa haboo hundumaa golgoleessee mootummicha deebisee Waaqayyo abbaatti erga kenne dhumni in ta'a. Dhuma jechuun guyyaa dhumaa yookaan qiyaamaa last day yookaan the judgment jedhamu sana guyyaa sanadhaa jechuudha. Guyyaa Yesuus gaafatamee ilmi sin beeku ergamoonni Waaqaallee hin beekanii jedhe wangeela Maarqos boqonnaa 13:32 irratti guyyicha sanaa jechuudha. Irraa fudhateenyaa Waaqayyo gooftummaa hundumaa haboo hundumaa dhumni ta'a. Dhumicha sanatti ta'a jechuudha. Siigalee kunooti waaqummaan gooftummaa Yesuus Kiristoos asitti kunoota qallalame. Ahmad. Na xumursiisi. Dhaggeeffadhu. Humna hundumaa haboo hundumaa qallalee irraa fudhate kunoo Waaqayyo jennaan dhumni ta'e. Kanaafini gooftummaa Yesuus Kiristoosiif kenname deebee irraa fuudhama. Akkaniin si jedhe kanaaf obboleetti kiyya qaali. Itti fuudhi 25. Asirratti garuu yaada si kennu walii sure? Hin dandeessa.
Okay, inni abbichatti kenne yookiin abbicha irraa fudhate kan jettu suni abbumti sun eenyudha qoyete? Abbaan Nuti bee suni gargar hin beeknu. dhaggeeffadhu ka. Abbaan suni isicha ani waaqayyoodha malee nama miti jedhe. Abbaan suni isicha Ximootos tokkoffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti Muhammad. waaqayyo na xumursiise. Abbicha sitti immoo fidaan. Isicha Ximootos tokkoffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti waaqayyo namni ijaan argee beeku hin jiru. Namnis inni ifa oomtinuu itti qaqqabuu hin dandeenye keessa jiraataa jedha. Bakka biraatti immoo namni waaqayyoon ijaan argee jiraachuu hin danda'u jedha. Abbichi sana. Yesuus Kiristoos immoo isa nama akka keessaniidha jedhe sanadha. Okay. Bitte? Nuti Muhammad si jamari Yesuus ani beekuu fi Yesuus ati beektu gargar yaaduma duwwaatti ol mormina malee jechuudha. Akkasuma immoo Ibroota tokko sadi irratti Waaqayyo guutumatti Yesuusin nutti mul'atee jira jedha. Guutummaa waaqummaa isaa karaa Yesuusin nutti mul'atee jira. Akkasuma Filiippiyoos irra dhannee gisee dubbifannu bifa waaqummaa isaa isa waaqa irratti dhiisee dhufe sani malee nuti abbaa biraa hin beeknu. Yesuus eenyu jala galee bifa namummaa isaatti kan lafarra ture ulfina waaqummaa isaa isa waaqa irra ture sani. Filiippiyoos barataa Yesuus isa caalaa anifat hin beeknu Muhammad. Aniif ati isa caalaa hin beeknu jechuudha. Filiippiyoos nama Yesuus wajjin jiraatedha. Garuu ani kana booda abbaa arguun barbaada waa biraa na dhiisii jedheeni. Inni immoo ana argitee jirta akkamitti abbaan gaafatte malee boru sitti agarsiisa hin jenneeni. Kanaafiyyuu abbichi nuti beennu ufnichuma inni ol gubbaatti gatee dhufe sani malee. Achitti gatee dhufe humna dhiisee dhufe jechuudha gubbaatti. Tole hayyee obboleetti kiyya dhaggeeffadhu. Karaa Yesuus Waaqayyo mul'ate. Waaqayyooti namatti mul'ate moo Yesuusti namatti mul'ate? Asumatti. Yesuustu namatti mul'ate garuu guutummaa Waaqayyo immoo isarraa akka jiru dubbataa jirati. Ibroota tokko irratti. Galatoome kan namatti mul'ate Yesuus walii galee irratti namatti naa dubbise. Jammar Waaqayyo mul'atu bara Waaqayyo mul'ata siniin hin jenne nuti. Xumurre Waaqayyo mul'atu. Galatoome. Rabbiifaatu. Okay, deemee shan akkas jedha. Waaqayyo diinota hunduma miila isaa jala amma kaa'uufitti Kiristoos mootummaa 26 25 Waaqayyo diinota Kiristoos mootuu ta'a. maalitti? Mootuu ta'a. Mootuu ta'a. Waaqayyo diinota hunduma miila isaa jala amma kaa'uufitti Kiristoos mootuu ta'a. Dhaggeeffadhu. Mootuu ta'a miti. Waaqayyo diinota isaa hundumaa miila isaa jala amma kaa'uufitti Kiristoosiif mootuu ta'a. Eenyuuf ila dhaggeeffadhu. Atama bakka kanatti illee siif amma tokko ragaa sii ta'uu danda'a. Ishee kana sirriitti dhaggeeffadhu. Waaqayyo maaliif ittiin na falmita? Ani immoo akka ittiin na falmituuf dabara. Falmii kee kana immoo deebiseen si jalaa diiga malee. Ila dhaggeeffadhu. Akka inni jedhu Waaqayyo diinota hundumaa miila isaa jala amma kaa'uufitti Kiristoos mootii ta'a. Yesuusiif diinota isaa hundumaa Waaqayyo miila Yesuus jala kaa'a. Sigalee ammasitti Yesuusiif mootu ta'a ammasitti. Sigalee itti fufi 26. Okay. 26 si dubbisee. 26 sorry. Okay, hunduma booddee diinni keenya du'atti gurguleeffame caafata qulqullaan Waaqayyo wanta hundumaa miila isaa jala galcheera jedhee. Jedha. Ya, Ahmad kun be waa'ee Yesuusitti namanina Yesuusitti amanaa kun be buusisu amma. Lubbisi. Keessa dhaquuf. Lubbisi. Ani erguun na kollay bas yani kun wanti ragaa naa dubbisi. Hunduma booddee 27 moo 26 dubbisa. 27 caafanni qulqullaa'aa Waaqayyo wanta hunda miila isaa jala galcheera jedha. Wanti hundumaa miila isaa jala galcheera yommuu jedhu Waaqayyo inni waan hundumaa miila Kiristoos jala galche immoo ofii isaatii miila jala akka hin galiin mul'ataadha. Waaqayyo waan hundumaa miila Kiristoos jala galchee garuu ofii isaa miila Kiristoos jala hin gallee jedha. Eenyu Waaqayyoon. Sigalee eessa jira reema Waaqayyo? Miila isaa jala galaree sila. Baay'ee kunuuti kana. Miila jala galee yoom jennee Ahmad maal taate? Qoy dhaggeeffadhu Waaqayyo Waaqa kana dhaggeeffadhu. Waaqayyo Waaqa kanaaf dhabarin waan hunda Yesuusii oli dhabarin.
walii galleessitti. Nusin jenne bar nuti tokko jedha malee waan waaqayyo abbaa kiyya miila jala galfadhe jedhen jenne bar maal taatanii dhugaa nama lubbuu barsiisna. No, ani miila ofiisaa miila jala hin galle waaqayyo inni Yesuusiif waan hundumanni Yesuusiif miila isaa jala galche waaqayyoon sun miila jala hin galle jedhaan jedhe isa wangeela irra jiru jedhe isa wangeela tokko hubadhu akkasitti 28. Wanti hundinuu ilma waaqayyoo jala